Daawwattoota kiyya nagaa akkam jirtu fayyaa. Egaa har'a waan addatii tokko isin qabadhee dhiyaadhee ishiis waan gabaabduu wayiitii mucaan kun har'a maal qabatee dhufee hin jechuuti dandeessu. Innis maali isiniif ibsuu na yaala. Innillee walaloo gabaabduu xiqqoo takka sammuu koo keessa yaalee kanan baasee egaa isheen isiniif dubbisee isiniif qoodee akkallee waa irraa barattan abdii kootiin jedha. Egaa walaloo koo kan irratti isiniif dubbisaa isiniif qoodee jechuudha. Egaa na wajjin turaan isiniin jedha. Yesuus Yesuus jedhees waamu maqaa kee kan arge hin jijjiiru toora sagalee kee Yesuus ilma Waaqayyoo siin jedhe sabni kee garaa haadhaa keessaan yeroon dhaladhe dubbii koo jalqabaan sitti afaan baradhe Yesuus leenca Yihuudootaa jedheen si dhaadadhe kanaaf sitti ilma koo maqaa nama biraa maqaa kee qofatu natti yaadatama Yesuus nu beeka eenyutu kana beeka xiinxallaa yoon hin qabne danuu qabda beeka maqaa Yesuus jedhu jecha mi'eessitu dhugaa yoon dubbadhe eenyu siin jedhu Yesuus maddoo keessaa ka'een si odeessa. Hafuurri qulqulluun nuusee wace jecha afaan koo keessaa Yesuus kee waaqessi ati obboleessa Yesuus kee waaqessi ati obboleessa Yesuus wayyaa seexana wayyaa jedhanii wal falmu wal hin amanan lamaanuu wal mormu maal gogiinsa akkasii tokko tokko hin samu deemimsaa salphaadhaa nama amanii arge kan lamaanuu hubatee xiinxalee madaale osoo hin amaniin galuudhaaf yoo ta'e illee malee jireenyaaf taananoo Yesuus maaltu caale jireenyaaf taananoo Yesuus maaltu caale. Hidhaara walaloo kee irratti kanan isiniif qopheesse jechuudha. Egaa walaloo kanarraa waan baay'ee barattoonni yaada jechuudha yaada kootitti. Egaa viidiyoo biraatillee walitti hanga deemnutti jechuudha. Egaa viidiyoo har'aa keenya keessatti walaloo xiqqoo ishii walaloon kun osoo hiikkatee hiikaa guddaa qaba. Egaa walaloon kun akkamittiin hiikamaa jechuuti dandeessu isallee gaafa biraa walitti deemnee toonii hiikaa isaa hiikkachuuti dandeenyu jechuudha. Walaloo xiqqoon kun amma tokko sammuu koo keessaa yaadee baasee egaa anillee akkuma beektan walaloo qofaan osoo hin taane waanuma adda addaa san walitti buleetuma isin ergaa isin ture. Egaa ishiin illee egaa hin taatu jedheetumaan gama gamanaa itti buleetoni isiniif hojjechaatiin jira jechuudha. Egaa anillee nama haaraadha YouTube irratti jechuudha. Like, subscribe jabeessuudhaan naa barreessuudhaan egaa walaloon kun nuuf ta'a jettanii toonii akka nuuf barreessitan egaa nulleen immoo egaa nulleen walaloo kana isiniif deebisnee toonii nama tokko sammuu keenya amma dandeettii isaa tokko isiniif baasee toonii isiniifan barreessaa isiniifan dubbisa jechuudha. Egaa walaloo kanarratti yaada qabdan hiikaa isaallee yoo beektan jechuun hiikaallee jechuun bakka hiikaallee qaba jechuu osoo hin taane bakka namatti tolu garaa namaa nu jedha jechuudha. Walaloo kana kanan barreessanii kitaabummaarraa laalee osoo hin taane kitaaba walaloo kuusaa walaloo kan jedhu kan afaan oromoo naamna kan jedhu walaloon kun maalidha seetanii abba caala hidheessu waa maqaa kee kan harka hin jijjiiru toora sagalee kee qubeen dhiigaan dhufee siin jedha sabni kee garaa haadha keessaan yeroo dhaladhe dubbii koo jalqabaan sitti afaan baradhe naamna kan jedhu wayii ture isarraan immoo kalaqee gara waa Yesuusitti jijjiiree isinii fideetiin jira jechuudha. Egaa Yesuus wayyaa seexana wayyaa kan jedhu kanallee akkasumatti kan biraarra qoodee toonii garagalchee yeedaloo keessatti akka yeedaloo wayii fakkaatu ammasaati garuu jechi dubbiidha tokko tokko hankiyyaa gimmaashni namnan isaati jechuudha. Egaa kana keessaa kan ta'u kan taane kam jedhee toon adda baasee asirratti dhiyeesseetiin jira jechuudhaani. Egaa walaloon kun nuuf ta'a garumaa deebi'amuu immoo haaraa nuuf hawwamuu yoo jettanillee isiniif nu jechuudha. Walaloo xiqqoodha baay'ee xiqqoodha. Egaa an biraatillee walitti hin deemne jechuudha. Egaa tokkommoo waan biraatillee gaafa deebi'eetu waliin haasa'uu hin dandeenya jechuudha. Innis waa'uma macaafa qulqulluu kana keessatti ani
hundaa'e jechuudha. Innillee maal jettanii akkuma agartanii gaafii macaafa qulqulluu keessaa namni macaafa qulqulluu hammam beeka kan jedhu keessatti isiniif dhiyeessina jechuudha. Namni macaafa qulqulluu keessaa hammam beeka, macaafa qulqulluu hammam keessa dubbisee hammam baratee hammam keessa isaa beeka kan jedhu keessatti waliin ilaalla jechuudha. Egaa isinitti haa tolu jechaa isaanillee walitti kan deemnu ta'a jechuudha. Innis fakkeenyaaf jalqabaaf xinnuma cinaa dha'uuf yaaluu fakkeenyaaf noo jechuun maal jechuudha jedha. Noo jechuun maal jechuudha? Fakkeenya keessuma keessaa golgoota jechuun maal jechuudha? Abrahaam waggaa meeqa jiraate? Maal kanaan jedhu deebiisaa jalatti isin barreessee hundumaa macaafa qulqulluu keessa walitti isin qindeessee isinifan dhiyeessa jechuudha. Egaa guyyaa biraatti walitti deemna jechuudha. Inni kanallee keessa muraasa akka jaallattaniif isin dubbiseera. Waan baay'ee isaatii bakka gaaffii baay'ee isaa bakka inni itti argamu namni isinifan dhiyeessa jechuudha. Egaa ammaaf isin qophii gaafadheera jechuudha. Waan na dhaggeeffataniif illee galatoomaa. Guyyaa biraallee waan biraatiin waan nama bashannansiisu isiniif nan dhiyeessa jechuudha. Egaa like sheerii keessaniin jajjabeessuu hin dagatinaa isin jenna. Egaa bakka like share wal jajjabeessuun wal barsiisuun gaarii dheedheeti ana yaada koo keessatti fudhadhee aanan isin jechuudha. Like share gochuudhaan illee nu jajjabeessuu hin dagatinaadha. Barreeffamallee barreessanii kun hin ta'a kun hin ta'u dhiisi maal namna jettaniif illee bakka qeeqa qabdan maal jajjabina yoo jiraate qarqaarsallee na qarqaaruu barbaaddan lafan jira jechuudha. Egaa na qarqaaras dandeessu bakka anillee waan garaagaraa waan nama bashannansiisu waan sammuu namaatiif ta'u namni kana gamaa qabee walitti cuunfee isiniif hin dhiyeesse jechuudha. Amma guyyaa biraatti walitti deebinutti egaa guyyaa biraa immoo guyyaa lammaffaa irratti immoo maadaan walitti deemna jettanii seetanii waa'ee wannoo kana walitti deemna jechuudha. Waan xiqqoo isheeti dubbanne ishee irrattis innis maal jettanii gaaffii macaafa qulqulluu kan jedhu irratti waliin dhiyaanna lammaffaa irratti jechuudha. Qophii lammaffaa irratti ammaaf nagaatti isin jedha.